Irratti nagaa. Harmeen ni dhaadhu jira. Defense inni kabbaree bareedu. Allahu Akbar. What the heck? La ilaha. Ayah si mari. Ayah cuma rani apa? Irma akan. Karena gimana sih nu? Akasih senja. Akasih. Aku tanah belese. Kembali agan baka yeroo dheeraaf na dhukkubee hunda mana ciisaa ture. Namoota na dhiyaatan damina suuraa isaa illee ergeen ture na dhukkubu jira mana keessaan jira. Torban sun guutuu haala bareedarraan ture. Waa hedduu tokko jeeqamee maatiitii jeeqamee xiqqoo. Haalli gaariin ture alaa kulliin. Namni wal dhabuun ni jirti. Dongora ammoo taraa tana uumameef itti gaafatamaa nana. Because waan erga wal dhabbii qabaanneefu waan dhimma inni keessa jiru fuudhee maxxansuun kiyya sirrii hin turre viidiyoo sun illee kaasee hin turre viidiyoo dachaas waa isaa dubbate sun. Akkas yoo itti balleessee jiraadhe dhiifa mana haa godhu. Waan sanarra dabre ammoo namni lama haga fedhallee wal lolee walitti numa araarama. Namoota gurguddaa akka keessanii kanaatu nu jidduu jira nu jidduus dhufee haasa'e. Isin bira dabaruun hin ta'u namni kun rabbii sodaachuu qaba rabbitti aanee ammoo rabbii gaditti namoota hedduu tokko namoota kabajuutu jira. Maatii ta'ee namoota gurguddaatu jira. Namoonni akka isin keessaa tokko adda durummaadhaan isin faadha. Guddaa galatoomaa Ustaz Naasir Hamzaa fa'aa Dr. Nuraddiin Zakii Daalaas namoota hedduu maqaa isaanii yaamuu hin yaadanne hedduus tokko jirani. Akkas ture amma saanaan onneen tiyyaan dhiifamaaf banaadha yeroo hundaa'u namni yoo wal dhabellee wal dhabii irratti walii galee wajjin jiraachuu qaba jeetii nama naan. Kanaaf wal dhabii irratti illee bakka Oromoon nu barbaadutti hawaasni keenya beelawatti bakka rakkoon jirtutti wantoota gaggaarii irratti walitti ni dhufna rakkoo miti sun bakka tiim workiin barbaachisu irratti garuu akkuma beeknu nuti jireenya adda addaa qabna innis jireenya isaatiin biiziidhaanis jireenya fayyaa dhiiba. Kanaaf baandarii keenya seet godhannee qabsoo jireenyaatti ufuu qabna jeetii yaada kanumaan fixadhee hin jiru. Galatoomuu Mu'aaz dhugaa ulfaatu mee akkasuma Mu'aaz galatoomuu damee ibsa murtii guutuufis carraa kanneen mee tolturraa kaasee yoo bakka xiqqaas illee haa dubbatu jennee No galatoom ani wanni inni ijoollee sana keessatti firii jechuudha murtii guutuu leenteetii haasa'u. Waldhabbiin keenyaa jaalallumarraa ka'eedha garuu waldhabbii namni haalaan wal jaalatu wal beeku wal miidhaanii beeytanii gizee waldhabee waldhabbiin keenya sadarkaa sanitti bakka fagootti deemee kana sana ji'amma asirratti dubbachuun barbaadu. Haga walitti balleessine keessatti immoo caalmatti akka nama waazii balleessine hin beeka. Kanaaf kana ragaan ba'a. Maaliif akkuma waan kaanii jarjaru sani itti balleessuttis jarjaree caalatti akka itti balleessine hin beeka. Maal na balleessee maal waliin jenne amma yeroo muraasa tokko dura jechuudha. Egaa girgirriin keenya sun deemaati ture gaabbe jennee jireenya kiyya keessaa naa bahe siibee waliin jenneeti adda hafne waan tokko hamtuu waliin dubbannu walitti hin bilbilu nagaa ture. Jechuun jireenya moolii jiraachuu hamtuu waliin yaannu jidduma tanaa wanni kun dhufnaan xiqqishoo walitti mufannee anyway anis aareetii waan saniin wanti jee taraa Mu'aaziyoo balleessallee tasan duraa garuu dachaa sanii waliin anaa itti balleessanaa dhiifaman gaafadhaa ani isinillee akkuma deengada guruuppii irratti waliin haasofne hundi keessanuu waan gaarii immoo hedduu hojii dabarsine akka namni nutti hinaafutti akka arabni ajab jirutti agartee akka maal jeenni sitti hima namni waan gaarii guddaa hojjennee jirra gammoojjii Booranaa keessa guyyaa meeqa hojjeteenyee bakka nyaanni hin jirretti hojii bishaan malee dabarsinee jirra maal jeenni si hima bakka namni hin yaanne hedduu hojjeteenyee jirra umraa hojjeteenyee jirra. Ati ala kulla haalin keerii fi toltuu badduu waa hedduu tokko hojii dabarsine hiyyummaa gaarii kana keessatti namoonni nurratti xiqqishoo bilchina qabanis maqaa namaa kaasuu hin barbaadu. Akkuma isin amma bilchina keessan nu dura qabdan itti fayyadamtanii walitti nu araarsuu deemtan bilchina nu dura qaban itti fayyadamanii adda nu diiguu irratti namni shoora guddaa taphatee magaalaa keessaa nu galchuuf maallaqaan miidhasaa nu dhiifa malee maqaa namaan kaasuuf maallaqaan adda nu bachaa jechuun anis waan hin qabu harkaa fuudhee isa harkaayis fuudhee maatiiwwan ibsee waan hedduu nu godhe ni jira. Sanii yeroo isaa amma dubbannu isinitti himanna gaafa tokko. So waa hedduus ture. Waa hedduu kana akkamitti hubattaa achi siixee teessee hoggaa kophaa teessee ilaaltee
namni Qur'aana maaliif akkana godhee Mu'aaz maaliif akkana godhee jigeen jee yaadu naa galti malee kan naan galtu ni beekamu. So waan akkasiitu ture. Anaaf Mu'aaziin hammeenya diinummaa nama walirraa ajjeesne hin qabnu. Like hammeenya hamaa Mu'aaz ta'uu an himu yoo ta'e yoo Mu'aaz an hamaa ta'uu himu kanarraa ala harkaa waliin miine dhiigummaa waliin qabnu obboleeyyanii waan isin ajaa'ibu akkuma reefuu inni gaarii waan reefuu inni kaasisuun dubbii tarabbiillee of keessaa qabdu tabiraatiin itti isinii dabala. Naafi Mu'aaz asii kaanee sugargaa deemnee hin beeynu lafasi makkatti bakka adda addaa bulleeti jechuun wal arguu dadhabnee namni heddummina irratti ramadaana ummaa teenya takka ta'u obboleettii rabbii takka harkaa qaba haadha hiriyaa keenyaati isaa deemuun jira bakka itti godhee isii wajjin qabu ture inni waliif bilbilee wal harkachuu dadhabnee lokeeshinaan guyyaa lammaffaa wal arganne hayrafin amma guyyaa tokko rafnee achi kaanee asii deemnaa riyaad deemnee hoggaa deemnu namni nu fuudhu hundi akkaan dubbii reefu dubbadheessan yoo inni kijibe rabbis Mu'aazii sinatti ragaadha burjaajaan maal ta'anii burjaajaan kawarraa edaa waan biyya san jiru naaf Mu'aaz rabbiin nu gubbaa kun nutti ragaadha Mu'aaz takkaa gosa isaa gaafadheen beeku rabbiin kun nutti ragaa waan kana carraa irraa kan kanaan dubbanaa dhaggeeffadhaa Mu'aaz gosa inni ta'e takkaa gaafadhe biyyan gaafadhe numaa abbaan isaa biyya abbaa kiyyaa ta'uu isaa wal gaafannee fa'a durirraa jechuudha gosa isaan beeku waan kanan kijibu amma gizee dhaynu riyaa jirraa baas isteeshinitti buunee jirra makiinarraa lafan beeynu namni lookeeshina nu eeggan jiru warri duraan nu eegaa ture hundi maal jaa waliif dawwalu turan abbo warri ituudhaa deemaa mucaa keessan fudhadhaa warri afran qallootis deemaa mucaa keessan fudhadhaa ijoollee wajji dhufuu taatu adda bahanii dhufuu qabanii dhaggeeffadhaa warri akkas jeesuun asuma jala jedhanii beekanii dhaggeeffatanii amana Mu'aaz jala jirus kaas jala ibsaa jala jirus amma nutti himuu jiran waa kana nutti himne gaafii walitti himuu jiranii sila akka maqaatti nama afran qalloo himatu dhaggeeffadhu gaa jeedi dhufee mana isaa nu geessee akkasuma Mu'aaz mana isaa nu geessee nu kaa'ee walii dawwalan gabbee silkii haasaa ituudhaan kottaa mucaa keessan fudhadhaa jiran Mu'aaz baanaa beeka. Amma waan ta'eef gohin Mu'aaz wal gaafanne amma dhalaaleen takka nu gaggaafattee nyaataaf maal nu fidee jedhute wallaahi laabii ni soomanne guyyaa lama yoon siin jee hin kijibne. Guyyaa lama ni soomanne huccuu uffannee yoon siin jee hin kijibne maasan keessatti nu dhiisee badee innis jechuun haga dhuftee ituu mucaa isaanii fudhattu innis ana takka bakka bu'uun barbaanne lok Mu'aaz maaltu deemuu jira ina amma dawwalanii aboo dubbiin takkanaatu jira Mu'aaz dhufnee si fuunaa jaaniin no dhuftanii nan fuudhina wajji dhufnee wajji nu fuudhuu ni barbaadanii yaa kotta wajji nu fuudha wajjin kana biratti ni beelna asuma beelna bargaa bilbilannee maallaqa hundi ergisiifannee bara jechuun maallaqa biyyaatti fayyadamnaa meenuti ergisiifannee bargaa amma kanaatu ture addan baanee hin deemnu hin beeynu gosa sanaa hin deemnu mana tokko wajji galle maal godhe dhaga'iniin xumura rabbiin jazaa akka faduuf duniyaa akhiratti ameeshaa fi mucaa diree dhawaa tokko jira aboo nuti warri diree dhawaadhaa gosa takkaan dhageenye kota isin lachuu aboo ijoollee mana itti cuftanii gosa itanii taphatanii makiinaa isaan nu darbe mana isaan nu geesse addaraa shamanni isaa apartaamaadha mana kana keessa ati kana keessa abbaan barbaade keessummaan dhibbisnitti haa dhuftu nyaaddaa dhuga hoggaa nuti gabbaanii ol deebinee shawaa dhiqannee nyaanni haaroo inni dhufe habiibi guyyaa meeqa ta'e ji'a takka mana sana. Namni takka gosti hundi dhuftee hin kannu ijoollee gosummaan hin dhuftu ijoolleen isin lachuu gosti sun waliin kootaati bakka takkatti akkasittiin isin fidaa ijoollee. Luk waan aganaa keessa hojii dabarree gosa sanii dhaquu dinnee nama waan aganaa dabarse nama namni waliin nu diree silaa adda nu baasu malee miti namuma xiqqishoo gaati akka maleetti sobaan amannee itti dhiyaanne tokkotu shira nurratti tatee waan kana dalage obboleessa kiyya Mu'aaz anis itti balleessee jira maqaa kiyyaanis maqaa isaatiin warra nu daawwatanii fi kana duratti dhiifama gaafadhaani. Wilii wanne kanatti leen wiitu deebajee yaadu yoo gaarii walii qoricha yoo hageen isinitti aareen isin jaaladhe hawaasni nu jala jiru kun tana akka hubatuun barbaade bakka isin nama akkana firii qabu harkitanii har'a waggoota akka takka beeytee xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuunee jetti Oromoon. Isin manguddoo teenya, isin jaalala teenya, isin hawaasa keenya. Dhugaa Rabbi rakkina hanga ammaan tanaa uumame kana hundaaf maqaa hawaasaatiin, maqaa isaaniitiin anaan dhiifama gaafata. Dhugaa rakkina haadha isaanii bira geessa. Rakkina obboleeyyan isaanii abshir murtii ni dabarti. Dhugaan gisee wanti akkana hadhooytuun nama boochisti. Galatoomii dhugaa Rabbi as keessatti firoottan Mu'aaz, firoottan murtii guutuu, firoottan keenya, aaliin saata dhihoo,
haadhaa obboleettii isiin hundi dhugaa rabbi dhiifama guddaa har'a dhugaan as baatee jirti umrii naa dheeradhaa kabajooma hogguu takka jaalala gidduutti ijjiinis nama ni ilaalti beekta aynannaasis ni jirti beeku obboleeyyan qiiti jaalala keessa wanni akkasiitis ni jirti histiin ni jirti malee dhugaa wanni amma isinirraa arke waan silaa namni isinitti hinaafu namni waan akkanaa wajji dabarse arkite nama wal jaalatu ammaas walii araarsuun akka ulfaatu jaarsaa jaartiin bar wanni wal lolanii kachik ja'aniif maal seete dhugaa san beeka warra wajji nyaati haqa jaarsaa jaartii rabbii beekaa san haqa keessan rabbii beeka dhugaa rabbii illee nama araaramu jaalata maqaan isaa illee tokko araaramaadha dhugaa rabbii kabajaaf as dhuftanii miira reefu keessa jirtan san keessaa illee baatanii ammaan tan namni dilli kun hundi bakka jirutti dhugaa tanaas baastanii jirtan dhugaa isin duraa taate saniif an dhiifamaa fudhadhu isin lachuu kabajoomaa galatoomaa dhugaan nama dhugaatiis nama dhugaa ta'uu wanni beektaniin hawaasni hangam takka akkas hin jaalatu arkitan har'a as baatanii laala mana lama banattanii an amma kabajaan guddoon isinii qabu mana banattanii nama kuma 12tu isin jala jira lachuutiin seenee ilaale lakkii dhaabbadhaati kottaas deebi'aa isin lachuu taphni taphattanii isin jirtu kottaanii haasonnee jettaan dhugaa rabbii namni galata namaan beekne galata rabbiin beeku hedduu takka namoota wanta guyyaaraan tanaa wannin asumaanuu dhaammachuu barbaadutu jira inni maali haasawallee akkasillee isin dheeresellee dhiifama yeroo namni lama xiqqoo walitti wanta jee waan tokkotu jira qaama sadiin fi waa jechuu barbaada qaama sadiif dhaamsas wantas ergaan dabarsuu barbaada. Tokko akkuman wanta jeeti qaama jaalala kiyyarraa gara kiyya goree jaala murtiirraa gara isaa goree nu lamaanuu wanta godhaa ture kophaatti anas na faarsee isa dhahu isas faarsee ana dhahu kanaan ammoo dhiifama qaqqaawwanni wanta hin jenne hin jiru isinuu darree jirra. Dhiifaman jechuu barbaadanii qaama kanaan jaala guddaan isinii qaba akka dhuunfatti warra nu arrabseefis warra nu faarseefis lamaaninuu galatoomaan jechuu barbaadan. Qaamni biraa ammoo qaama nama nu jaalatu tokkooti jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waajjiraatis ibidda san dhaamsuuf barbaadu keessaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanneetu jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana wanni tokko. Saadota sheekota wal namoota hedduu maatii teenya namoota nu laala kana hundaa'u. Wani yeroo hedduu yaada dhuunfaa achirratti maxxansuun feeneef kanaaf yaada dhuunfaa fayyaa maxxansuun jaaladhu. Inni biraa hawaasuma walii galaatu akkuma hawaasattuu kan arrabses as keessa jira, kan faarses as keessa jira, kan deeggares keessa jira, kan isa deeggares, kan ana faarsee isa deeggares hundumaa bakka tokkotti sababii keenyaan waa meeqa irraa biizii isin goonee ajandaa isinii taane wallahi yoo waan faayidaa qabu irratti malee yeroo teenya dabarsuu wanti jennee malee dalagaa akkanaa tanaan illee hin beekamnu. Bakkoota gurguddatti waan nu eegaa turtaniif ajandaa akkanaa kana isinii bocinee sababii keenya namni biraatis waliin bu'ee kaanis taa'ee nu taazabee hawaasuma bal'aa hundaanuu sababii keenyaan guyya tokkollee maan taane maa deeqa shanillee waa'ee keenyaa maa yaanne waan biizii isin gooneef sammuu teessan maa hagasa waan wanta gooneef isin hundaa'u hawaasa bal'aa wallahi dhiifama isin jechuu barbaannaa nuti ani yoo waan guddaa waan hojiilee boboonsaa hedduu hawaasaaf mataa kiyyaaf maatii tiyyaaf dalaguuf dargaggoo mul'ata qabu yoo ta'e malee waan wanta keessaatiin akkasillee beekamuun jaaladhu isaanillee beekamu taate dabartee dhiifama jechuu barbaada.
يا أستاذ يا Galatoomii. حواس أولا كنا برت اللي جنا في اللي نمجر تنيش الصدرين اللي أنا تشو نجرجرة في ياوي تنسي همين يعطي اللي متي بكاكس سنة تكون مخلصة إبساد ميناتين دكتور إبساد رتي سنة تبتدي تقولي تشوم بكاتو كارو نما وجه سنة كيفين يفعل مو عاري نمتي قبضي أوسو تبتدي من جنزة كارا جنزة سؤالي تبات سنة رأيلة إفكار تورتي سته waktu muncul kumsat terkait waktu naga tiga bulan ini memang hundi kasau kerja muazi tim fatanis ya kasau muaz anak tim fatanis hunda kesan wari kabe warra asra jirani ti menggudo kena ibu jirani tabala itu informasi singkat pada atas sama mati yes mati muaz tamu fatis ni tabala itu hunda sana tim aku nari lagi cuni berbeda wah oromo tamarau kasau kenyang tim fatan ammo asmara tidak boleh tim namun jiru namun itu toko kawat dabu ya muaz kanat duma le gammadan garana gara sinjau warra sanin bagada chini sinin tenje chuni barbada hagana mabira kai tiga madanar kataniti akasumati akuma yatani aftan sani tu san jani galatoma Galatoomii. Ibsa tifuuf. Ya jara keenya hedduun gammadee gammachuu keessa walaa gosin boochan isin wajji boo'uu takkatti miira keessa seene galatooma hundi keessan ulfaadhaa duraan dursee mu'aazii fi murtii guutalleen anumaa kanaawu egaa meseenjaraa walitti fidee lakki mucaan funyurrallee ijoollee jedhaniitillee na keessaan utaallee haga danda'anitti kanuma wallolaa kan walitti qirii qaban kana waliin marii na kabajanii gochuu keessaniif akkasuma Hamzaa Hajitii waliin Hamzaa Hajitiifillee isinillee ni galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada. Ittaan sudaanii damiin ibsaa waan kanaaf baasuu fi akkasitti bakka kanarratti illee argamtee ijoollee keenya kana walitti nu fayyisuu keessatti ulfaadhu galatoomii galata guddaan maddii qabdaan isin jaa deebisee immoo waa'ee gargaarsa artistii yookaan Umaree Alii tokko sagantaa qaba ture dhiifamaa warroonni sunis of kolchaadhaaf kanaafuu asumaanuu warri diiyaaspooraa jala jirtan abdaan tana sagantaa Umaree Aliitiin gargaaruu karoora qaba waan ta'eef walitti fayyatanii bilook jalaayis wal kaasaa kanas naa hubadhaa jiru barbaada bilook jalaayis wal baasaa yoogaa amalaan amma wanni marti sin argate ya fikir geem bilook jalaa wal baasaa yaa wal jalaa baasaa feeta wajji taphadhaa damiin asitti dhiisatin karaa hojii sanitti achi deemaa na of kolchiisin jechuu barbaada. Osoo ibsaan hin deemin nama tokkoon galateeffachuu barbaada addatti obboleessa keenya hagizee hunda nama gargaaruudhaan beekamu biyya Ameerikaa tana jira Zakkii Jaama Zakkii Gaaraas ni beeytanii guyyaa sanii hin rafne guyyaa naa fi Mu'aaz hagas takka walitti dabarrisan yoo dhugaa dubbanne warra biyya keessa jiru haqaamaan nu arguu danda'u daran inni isa biraa halkanii nu biraa guyyaadha hin rafne akkasuma bul'ee oolee sa'a sadii Mu'aazii wajji haasawee amansiisa sa'a sadii immoo anatti qophatti na bilbilee haasawsiisa hoggaa Mu'aaz fiduu kee anaatu dida hoggaa ana fiduu kee Mu'aaz dida macarrasha irra dubbisan fidee guruppiidhaan kan walitti fidee isinillee fiduu danda'e isa Zakkiin gargaarsa godhaa turteen kan malee gadda akkuma agartan miliyoona takka obboleettii keenya ta biyyaa deemtee yaala mudeemtu gargaarisanii mucaa sun dargaggeessa lafaa dhufaadha nama biyyaafis nuufis namaafis ta'u qabeenya qofaanii miti aan dandeettii isaa kan hin argee dhimma kanarratti isin warri nu daawwattanis ta'e warri asirra jirtan naa galateeffadha isin jechuu barbaada jazaakallah. Galatoomii dhugaa ani waggoota akka takka xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin foone jaan isin hundinuu hayyuudha. Akka asirraa maraatan sanii dhugaan hayyuudha. Waa hedduun isin keessatti arge imaama keenya tahaa nuun deemaa isiniin nuun deemaa biitii tun isin qabdi hogguun jee dhugaa rabbi arra hawaasa irrattis dhugaa rabbi akka kabajaa nu gootan kana rabbi kabajaa isinitti haa godha ammallee ijarraa isinaa hambisu ija namaa hamtuun akkanaa hogguu mudattee obboleeyyan keenya ka as jala sababa keessanii bakka tuqamuu hin qabne tuqamte hunda arraan tan rabbi nuufillee haa araaramu. Isaaniifillee haa araaramu. Hunda isaanii dhiifama. Karaa Mu'aaziinis hedduu miidhamne, karaa murtiitiinis hedduu miidhamne, karaa obboleeyyan keenya shamarraniitiinis hedduu miidhamne. Isin hundigin kabaja isinii qabna, jaalala isinii qabna. Obboleessa keenya kan maqaa yaamtan san Zakkii isaan namaan qaamaan beeku miti namaan akkaan dinqisiifatu. Nama rabbii qalbii isaa nama jabaa. Obboleeyyan keenya hedduu jiraas keessa manguddummaa tana keessatti wallaahi namni nuti beeynoo miti. Namni tusilaa nuti keenyaa miti alaga jannu hundi na dawwalanii yaadamii na oduu ati jirtuu jaan garuu isin lachuu akkaan isin jaalatu akkaan isin kabaju hawaasni kun akka beeku hogguun an bilbila ijoolleen tun ibidda san keessan na jalaa kaasti kanattiin haasawa
sanittiin haasawu dhaabbadhuun jaa hogguu takka takka namni hanga miira bitatu dubbiin gadi hin teessu. Ammaas hogguu rabbi fedhe akka dhumti laaftutti dubbiin hundi ta rabbi fedhe rabbiif galanni haa ga'u. Artistii hanga fokoleeyyan ta'e nama silaa gartee nu gaafachuu qabu. Mana keetii ni dhufna nu. Namni hundi nu gargaaruu qaba obboleessa keenya kana nama seenaa qabu. Nama meeqaa wallolee nama meeqa gorsee Dr. Nuruddin laayivii seenii irratti ergadhu sitti oowwee Muaz ni gabbatteessa Muaz ni gabbattee inje sitti oowwee Dhagoottiin jiru. sitti oowwee kunchaa nu garsiisu deemtaan se'a gabbatteensa maashaa Akka malee na oowwe. Akka malee na oowwe. hanga inni dhufu I will accept warda. I will accept warda. Geema taphachuu eebbadiistanii meeqaabii xiyya murtii guutuu fi Muaz meeqaabiin fuulaan dibadee naa kafa laamman ta'e. Geema taphachuu yoom dhiisne? Geema meeqaabii asiniin isin hordofu jira isin lachuu isiniin komachuu jira ammaan tana ta'e. Geema taphachuu deemnaame? Ni ta'a waan rakkoo. Geema nuti taphachuu fi meekaappii kan geemaa turte warda. Ani isin lamaantu geema taphachuu deema xamoo'ee gammachuuti jechuun dandasu deema. Saniif hin taa'ee isin eegu jiraan. Meeqaabii xiyya kafa. Anaa qafala dhaabbadhu murti anaa qafala. Har'a waasii waayyuu ana. Akka ajaa'ibaa boonte akka ajaa'ibaa zannatte obboleettuma namaa gammadu tana qabaachuu keessaniifuu rabbi galatoonfadhaa. Aboo rabbi galatoonfadhaa nama namaa gammadu qabaachuun nama namaa nahu qabaachuun dhugaa rabbii galatoome obboleettitiyya umrii dheeradhu. Abshir miina khayya gabiinni bara gumata akka dubbii nama jalaa fixaa bakka. Dr. Nuruddin bar gastii banateen seenne gastii banadhu seenaa jiin gastii ogguu banatee akkanan isinitti ergee kanatti ergee walitti dhuftan. Gastiin banannee baranni. Doktor gastii banadhu. Doktor beetee nama jala seenee nama gorsu. He is busy. Afaan kanan beeku inni afaan tiktokii kananallee barsiistan galatooma. Akkana ta'uun beeku. Arra nagarsiistan malee wallaahi tanan beeku. Ay murtee guutuun na boochisee bakka murtee guutuun naa kafaluu qaba meeqaabii xiyya oggaan murtee wanta joo booyeetiin bakka ni beetanii midhalaan ogguu waa namarraa abada. Galatoon dhugaa rabbii galatoon. Arra maashaallah akka bareeda dubbatanii hedduu takkaan isinirraa jaaladhe fuula keessanirraa gammachuutu mul'ata. Akkasumatti illee warri koomantii illee gammachuutu jira. Gammachuu kana ammaan tana hawaasni illee isin eegu jira. Amma kabajamoo fi jaalatamoo murtii fi kabajamoo fi jaalatamoo Muaz walii gadhiifnee yoo jidduu baane maal isin fakkaata haa taphatanii waan fadhi haa ta'u. Bareedaadha yaadni kan kiyaasin. Maaliif jechuun akkasii na fakkaata. Saniifuu fuula duratti anyuun namni si bira hin jiru asirradhaan duuda keessa. Geema kanatti hin jarjarina qoomee waan tokko irratti dubbachuu qabna wayiif isin jee. Dhagaya isaas dhagaya waan hagareef hawaasoo kana. Warri hagareef hawaasoo kana irratti jirtaami. Abo sanduuqaadha wanni akka hangaree fa'aa suutan baraan wallahi isin jaame as ichi taayitiin isin daawwachuu jira niin bu'ee dhugaa nuuf dubbanne maaliif oo namni akkasitti akkumaan isin jee aramni eeshoo uumile hijaa saniifuu wallahi isin jaa hedduu takka namni isin jaalata akkasumatti illee qorii waadaati saniifuu waan bareeda gootanii hedduu takka galatooma
hedduu tokko ulfaadha uummanni Oromootiif kun hundinuu wanni biraa haftu fuula keessirraa ammaas gammachuutu mul'ata. Hedduu tokko galatooma murtii kiyya wallaahi laziin silaa si bira jiraadde Somaalee wanni gootu maal ni beektaa gisee namni mootii ta'e kun kaan ammoo wanta gootu aannan gubbarneeti si galee ana ammoo daawwan sirrii dheeraa ture silaa billaalee sadiifaa akkasii. Warra naannoo aannan kan inni irraa dhugu jiru san fuudhee. Irratti nagaa. Harmee inni irraa dhugu jiru. Rifeensi inni kabbatee bareedu. Allahu akbar. What the heck? La ilaha. Ayah si mari. Ayah cuma rani apa? Irma Karena gimana sih nu? Akasin senja. Akasin. Dhugaa wanni hanga ammaan tana agarree waan hedduu nama gammachiisaati. Anjoollee tana daranuu har'aan jaaladha. Haqni jiru kana bakka. Wanni ammallee. Isaan gaggabee bar yaasiin mucaa ol qabime. Abool khayra. No, wanna godhu jira. Isa laal. Wallahi kun amala ummaatti yaa qabda maal jechuudha akkanni. Hayranna keenan dhuguma godha. Ay maalati jechuun qalbii siin jaabar. Rifeensa kana. Ajajni bar mootii Sudaanii gala. Tolfatee ta'u jira. Yaa ajaj akkamitti tolfate arkitee. Ajaja obboleessaanii fuudhanii mi? Ajaja obboleessaanii fuudhan. Ayyee jechuma sanii yoo ta'e dhiifama mallee. Abshir. Akkasiiti. Amma ba maa geeman taphanne isin eegu jirra. Amma jidduu baa kaa isin lameen. Ba bakka. Hedduu tokko isin jaalanname. Manguddoo eegu jirru jira. Good. Ay. Inga